Hi, my name is Irreecha Seattle. I'm here live in Lake Washington celebrating Irreecha with Team Irreecha Seattle. Tani egaa koreen sagantaa bara kanatti qoy fooyyessanii maree hojjennee waliin deemuu dura namni walitti bu'ee jiru namni walitti mufatee araara egaa buusee booda gara malkaatti deemna jedhame kanaafuu namni wal dhabdan malkaadhaa tulluudha araaramaa namni rakkoo walirraa qabu as ba'ee walitti araaramuu danda'a kanuma gaafadha akka abbaa malkaatti namni wal dhabee hoo jiraata. karaa lamaanii ilaallu karaan tokko karaa warra bara dheengaddaa diinni nurraa fixee jedhe ka itti yaadan karaa lamaffaa ammoo ka adda injifannoon akkana yaanee biyya keenyattillee akkanuma yaa'anii odhayi sagantaan keenya kan itti aanu amma karaa maaree jechaa deemuu keenyaan duratti daqiiqaa tokkoof ummata keenya barreen gaddaa diinni nurraa fixee yaadachuudhaaf yeroo daqiiqaa takkaaf akka gadda keenya argisiifnuun isin gaafadha galatooma. Ranu gese amare egaa bara darbee ummanni keenya gaddee hundi keenya gaddinee namni nurraa dhumee baran immoo gammachuu irra jirra waaqni gammachuu kana fiixannoo haa baasu gammachuu kana fiixannoo haa baasu yaa rabbi diina keenya gad deebisi oromoo ol qabi yaa malkaan owwaad si qabnaan owwaad yaa tulluun owwaad tokko nu godhu oromoon biyya tokko ta'e asiin illee tokko haa ta'u bilisoomuuf deemna waaqni bilisummaa kan ijaannoo agarsiisu egaa hundi keessanuu mana nagaatti dhuftanii nagaan irreeffattanii akka mana nagaatti deemtan haa ta'u hunduu nu haa bulu guddaan nu haa bulu xiqqaan nu haa guddatu anan itti haa ga'u akkanuma walloo agarsiisu egaa irreecha baranaas akkuma barreen gaddaatti irreeffannee deemnaa waaqni saba oromoo sabni oromoo orman tuquu eenyullee itti dhufnaan fudhatee wajjiniin jiraachuu malee kan biraa hin tuqu waaqa asitti nagaa walitti nu fuudhe haa galatoomsu biyyattillee kaleessa nagaan addaan galee galanni hawwaaqaa haa ta'u ammallee eegumsa isaa nurraan fagaatin nagaa manatti nu haa galchu biyya keenyallee haa bilisoomsu warra qe'eerraa buqqee waan qe'eetti haa deebisu uummata keenyaa eebba isaa rabbi itti haa roobsu an jennee hanqanne waaqni itti haa dabalu. يا وقعت الولي جراتو يا وقعت وقبيك يا Umma rabbiti gartee rabbuma nu uume kana gartee bisumma nama kenna bisumma rabbi biyya teenya illee hakan
قبرما مترى نهابوس كلين أورمو أبا بيجرب نهابو أورمو تكون نهابو الرب تكون نهابو سمو تكون نهابو إجتك نهابو أورمو أبا بيجرب نهابو قالتهم أمة أورمو نجلسهم أورميان تا أورمو نقول ده يبقى وربي الريتش نقول أورمو هابلسهم تو لسما ربي نواكل. Hey guys, happy Irreecha. Yeah, for the culture. Opse Dinsa. She's a senior as well. Ayana Irreecha Seattle. Akkas kira barsaa jirra. Yeroo bareedaa. dirqama lammummaa baadhaa haa baanu ummata sagaleen isaa ukkaamameef sagalee haa taanu maaliif yoo jette nama sabni kenna lola irra jira lola itti seenne nama nurraa dhume kan ijaan agarre kan gurraan dhageen haga nurraa dhume garuu hagam beeyne hagamtu qabame hagamtu dhabame lakkoofsa namoota namoo irra hin geenne akkuma duratti tuttuquu yaalutti dhiiga hin baafanne reeffa hin kaafanne dhiiga hin baafanne madoo hin kaafanne kama daa'ee ciisu madaa wal'aananne reeffan awwaalanne akkami sirbina reeffa mana kenne sababa kanatti sirbare osoo hidhee geerarsa gafooni irra gadi kenne jala gadi teenne geerarsa sirbaami argaa sidaa waliin eega itti haasa'ame irratti yaadame hidhannoo guutuudhaan loltuun jedhame maal akka hojjetu Sazira,